Akkam jirtan hordoftoota keenya oduu yeroo kana sin dhageechisnaa jalqaba irratti hangafoota isaanii. Itoophiyaa keessatti bara 2024 gaazexeessitoonni 43 hidhamuu yookiin butamuu gabaasni IMS mul'ise. Abbaan taayitaa miidiyaalee Itoophiyaa sagantaa boqonnaa haaraa televezyiyoona EBS irratti tamsa'u ugguramee akka turu murteesse. Abee Dongoroo Wallaggaatti fannoon jiraattota 20 ol ajjeese. Viidiyoon namicha qaama saala dhiiraa intala isaa gudeedee mureetii jedhamuun qoodamee soba ta'uu ifoome. Itoophiyaa keessatti bara 2024 gaazexeessitoonni 43 hidhamuu yookaan butamuu gabaasni IMS mul'ise. Itoophiyaa keessatti bara 2024 yoo xiqqaate gaazexeessitoonni 43 hidhamuu yookaan butamuu isaanii gabaasni madaallii nageenya gaazexeessitoota deeggarsa miidiyaa idil addunyaa IMS baase mul'ise. Gaazexeessitoonni qaamolee mootummaa fi kan mootummaa hin taane irraa sodaachisoo hidhaa fi rakkinni isaan mudachaa jiraachuu ibseera. Gabaasni afgaaffii gaazexeessitoota 60 waliin taasifamee fi dhimmoota galmaan irratti hundaa'uun ifoome kun gaazexeessitoota kanneen naannoleen walitti bu'iinsaan miidhaman keessa jiran keessumaa Amaaraa, Oromiyaa fi Beeshaangul Gumuz keessatti balaa hamaa keessa jiraachuu isaanii ni mul'isa. Gabaasni kun gareewwan hidhatan maallaqaaf jecha yookaan gabaasa miidiyaalee waa'ee walitti bu'iinsa irratti hojjetan to'achuuf gaazexeessitoota seeraan ala to'annoo jala oolchuuf meeshaalee isaanis saamuu jedha. Itti dabaluudhaan isaan ga'oonni ammoo gaazexeessitoota kan sababa nageenya biyyaalessaa fi daantaa biyyaalessaa jedhuun akka hidhan ibseera. Abbaan taayitaa miidiyaalee Itoophiyaa sagantaa boqonnaa haaraa televezyiyoona EBS irratti torbaniin darbu dookumeentarii bitootessa 14 bara 2017 haala lakkoofsa Itoophiyaatti dabarsee hordofee ugguramee akka turu tarkaanfii bulchiinsaa fudhachuu beeksise. Saganticha irratti dubartiin Burtukaan Tamasgeen jedhamtu bara 2013 haala lakkoofsa Itoophiyaatti barattuu yuunivarsiitii yeroo turte qaamolee hidhataniin ugguramtee gudeedamuu kan himte ta'us boodarra seenaan himatte soba ta'uu dookumeentarii miidiyaa mootummaa irratti tamsa'een ibsameera. Ergasii sagantaa miidiyaa EBS irratti tamsa'ee walqabatee Burtukaan Tamasgeen dabalatee hojjettoonni EBS shororkeessummaan shakkamanii to'annoo jala kan oolan yoo ta'u mana murtiitti dhiyaatanii poolisii guyyaa qorannoo 14 eeyyamameera. Abee Dongoroo Wallaggaatti fannoon jiraattota 20 ol ajjeese. Warra Guduruu Wallaggaa aanaa Abee Dongoroo hidhattoonni fannoo jiraattota 20 ol ajjeesan. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Abee Dongoroo ganda Tulluu Mootii jedhamu keessatti dhuma torban darbee bitootessa 28 bara 2025 haleellaa hidhattoonni fannoo raawwatanii jiraattonni 20 ol kan ajjeefaman yommuu ta'u namoonni 3 hidhattootaan butamuu aangaa fi jiraattonni himan. Jalqaba hidhattoonni kun milishoota irratti dhukaasa banuu kan hime jiraataan gandichaa tokko namoonni nagaa sagalee dhukaasaa dhaga'anii baqachaa turanis rasaasa rukutamanii ajjeefamuu eereera. Bulchaa itti aanaa aanichaa ayyaana waaqii gama isaaniin hidhattoonni kunneen yeroo raayyaan ittisa biyyaa bakka kanarraa ka'u haleellaa raawwatu jedhaniiru. Viidiyoon namicha qaama saala dhiiraa intala isaa gudeedee mureetii jedhamuun qoodamee soba ta'uu ifomeera. Godina Walaayitaatti tibbana viidiyoon namicha qaama saala nama intala isaa gudeedee mureetii jedhamuun bal'inaan qoodamaa ture soba ta'uu poolisiin naannichaa addeesseera. Namni kun akka viidiyoo kana irraa mul'atutti osoo falfala yookaan muroo hojjechaa jiru namoonni naannoo ittiyyuun qaama nageenyaan kan qabame ta'uu ifomeera. Hordoftoota keenya waan nu hordoftaniif galatoomaa jecha odeeffannoo dabalataa waqtaa fi haqa qabeessaaf YouTube keenya subscribe, like, share gochuun hin dagatiin naamsa keenya horaa bulaa diibana.